jalqabarratti hangafoota duun. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee mariin gamtaa Afrikaa hanga xumuramutti sochii mootoraa magaalattii dhorkee jedhame. Manni barumsaa humna loltuu buttuu qilleensarraa kan raayyaa ittisa biyyaa barattoota isaa eebbisiise. Hundeessaa fi hojii gaggeessaa olaanaa dhaabbata televezyiinii EBS du'aan addunyaa kanarraa boqotan. Itiyoophiyaan baankii misoomaa Afrikaa waliin walii galtee mallaqaa doolaara miiliyoona 71.9 mallatteessite. Dura taa'aan koree dhimma alaa mana maree Ameerikaa gabaasa Itiyoophiyaan mooraa waraanaa finciltoota Suudaan daangaa isheetti ijaartee jirti jedhu hordofee akeekkachiisa kennan. Biiroon dhimma nageenyaa naannoo Amaaraa naannichatti loli gaggeeffamaa jiru adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi Eertiraa waliin dabalateeti jechuun ibse. Obbo Yeshiwaas Asaffaa to'annaa jala oolfamuun ibsame. Qonnaan bultoota Abbuu Seerarraa ijaarsa buufata xayyaaraa fi jecha qaanii ijaarree kenninee fi jirraa jedha sarara daandii xayyaaraa Itiyoophiyaa. Aduu bonaa haga arfaasaa Finfinneetti bahuu mala jedhee ilaalchisee dhaabbanni ragaa haala qilleensaa akeekkachiisaa kenne. Suudaan kibbaa waraanaa waliin Suudaan keessatti hirmaachaa jiraachuun gabaafame. Kanneen amma dhageettan hangafoota oduu guyyaa irraatiif qabanne amma balballoo mitti ceenaa nu wajjin tura. Warri gara ardii miidiyaa konneeshinitti dhuftan sabiskiraayib laayik gochuudhaan nu wajjin tura. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee mariin gamtaa Afrikaa haga xumuramutti sochii mootoraa magaalattii dhorke. Walgahii gamtaa Afrikaa 39ffaa Finfinneetti taasifamuun walqabatee bulchiinsi magaalaa Finfinnee sochii mootoraan taasifamu magaalattii keessatti dhorkuu beeksise. Komishiiniin poolisii Finfinnee fi biiroon geejjibaa Finfinnee ibsa kennaniin namootni mootoraan imalanii fi tajaajila kennan gurraandhala 11/2026 ganama sa'aatii 2 kaasuun haga gurraandhala 17/2026 guyyaa keessaa sa'a 6tti mootoraan socho'uun dhorkaa ta'uu ifoomsaniiru. Dhorkiin kunniin qaamolee nageenyaa fi kan geejjibaa irratti bobba'an hin ilaallatu kan jedhee ibsichi qaamota kan ajaja kana sarbanii argaman irratti tarkaanfiin akka irratti fudhatamu yaadachiiseera. Yaa'iin gamtaa Afrikaa 39ffaan gurraandhala 14 hanga 15 2026 Finfinnee galma waajjira muummicha gamtaa Afrikaatti ni gaggeeffama jedhameetu eegama kan gabaase Addis Istaandardi. Oduu itti aanutti yoo ceenu manni barumsaa humna loltuu buttuu qilleensarraa kan raayyaa ittisa biyyaa barattoota isaa eebbisiise. Raayyaan ittisa biyyaa mana barumsaa humna loltuu buttuu qilleensarratti barattoota leenjii fudhataa turan eebbisiise. Manni barumsaa kun giddu gala leenjii ajajaa addaa jalatti kan bulu yoo ta'u, loltoonni buttuu qilleensaa eebbifaman kunneen ergama addaa bahachuu kan danda'an ta'uus eeramee jira. Sirna eebbaa kana irratti ajajaan giddu gala leenjii ajajaa addaa Leetinaal Jeneraal Shumaa Abdataa argamuun eebbifamtootaa fi mallattoo gulantaa isaaniif malu kennuuf raayyaan ittisa biyyaa beeksiseera. Odeessi kun Addis Istaandardiiti. Hundeessaa fi hojii gaggeessaan olaanaan dhaabbata televezyiinii EBS du'aan addunyaa kanarraa boqotan. Hundeessaa fi hojii gaggeessaan olaanaan televezyiinii EBS obbo Amaan Fissahaa Tsihoon dhibee yeroo dheeraa irraa tureen booda guyyaarraa fulbaana 11/2026 du'aan boqochuu isaanii dhaabbatichi beeksiseera. Dhaabbanni kun ibsa kenneen obbo Amaan Fissahaa Tsihoon nama cimaa guddina miidiyaalee Itiyoophiyaa fi milkaa'ina EBS keessatti ga'ee olaanaa taphatee fi akkasumallee nama mul'ata guddaa qabu akka maatiittis ta'ee akka dhaabbatichaatti boqochuu isaa fi gadda itti dhagahame ibseera. Du'aan boqochuu isaa hordofees ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed dabalatee aangawoonni biyyattii hedduun gaddiitti dhagahame ibsachaa jiran.
Oduu biraan Itoophiyaan baankii misooma Afrikaa waliin walii galtee mallaqaa doolaara miliyoona 71.9 mallatteessite. Mootummaan Itoophiyaa fi baankiin misooma Afrikaa walii galtee doolaara miliyoona 71.9 mallatteessanii jiru. Kunis sagantaa nyaataa fi jireenya uummataa deeggaruuf kan oolu ta'uu ministeerri mallaqaa ibseera. Waliigalteen kun ministeera mallaqaa obbo Ahmad Shidee fi Daayirektara olaanaa baankii misooma Afrikaa bahaa Aleksii Mubiruu gidduutti mallatteeffamuu ministeerri mallaqaa Itoophiyaa ifoomseera. Piroojeektiin kun sagantaa AFDB'n deeggaramuun ijaarsa tasgabbii nyaataa fi dandeettii itti fufiinsa jiru kan dabalu yoo ta'u, tattaaffii saaxilamummaa haala qilleensaatiin wal qabatee hawaasa horsiisee bulaa fi qonnaa irratti dhiibbaa geessisan furuuf kan kaayyeeffate ta'uun himee jira. Kan gabaase Addis Istaandardi. Dura ta'an Koree dhimma alaa mana maree Ameerikaa gabaasa Itoophiyaa mooraa waraanaa finciltoota Suudaan daangaa isheetti ijaartee jirti jedhu hordofee akeekkachiisa kennan. Dura ta'an Koree hariiroo dhimma alaa mana maree Ameerikaa Jim Riisarch Itoophiyaan humna finciltoota Suudaan waliin hidhata qabaachuun kaambii leenjii qopheessiteetti gabaasi qorannoo jedhu dhaabbata oduu Reutersiin kaleessa ifoomuu hordofee tarkaanfiin akkanaa kun dhiibbaa hin malle keessaa biyyattii buusuu mala jechuun akeekkachiisan. Manni maree Yuunaayitid Isteetsi kan bakka bu'an Jim Riisarch yaada miidiyaa hawaasaa isaanii irratti maxxansaniin Itoophiyaa keessatti wirtuun leenjii humna Rapid Support Force RSF kan duguuggaa sanyii Suudaan keessatti raawwatamaa jiruun himataman akkasumas gamtaa Imireetota Arabaa waliin hidhata uumuun karaa Somaalilaandiin dhiyeessii argachuu danda'a jedhu gabaafamuu isaa yaaddoo guddaa qaba jedhan. Gabaasni kan Addis Istaandardiiti. Oduu itti aanuun Biiroon dhimma nageenyaa naannoo Amaaraa naannichatti lolli gaggeeffamaa jiru adda bilisa baasaa uummata Tigraayii fi Eertiraa waliin dabalatee jechuun ibse. Finfinnee Gurraandhala 11/2026 Biiroon dhimma nageenyaa naannoo Amaaraa walitti bu'iinsa yeroo ammaa naannichaa fi kutaalee biyyattii keessatti mudachaa jiru ilaalchisee ibsa baaseen Maqalee fi Asmaraa irraa loojiistikii fi dhiyeessiin meeshaalee waraanaa finciltoota naannoo Amaaraaf taasifamaa jira jechuun himate. Bulchiinsi ibsa baaseen uummanni naannoo Amaaraa lola finxaaleeyyii naannichaa qofaan gaggeeffamaa akka hin jirre ibsuun rakkoon nageenyaa naannichaa humnoota alaaf keessoo waliin kan wal qabatu ta'uu hubachiiseera. Gabaasa kan dhiyeesse Addis Istaandardi. Oduu itti aanutti yoo ceenu Obbo Yeshiwaas Asaffaa to'annoo jala oolfamuun ibsame. Paartiin warraaqsaa uummata Itoophiyaa Obbo Yeshiwaas Asaffaa kaleessa to'annoo jala ooluu maatii isaanii irraa mirkaneeffachuu ibse. Paartichi ibsa baaseen kun gocha ukkaamsaa mootummaan lammiilee karaa nagaatiin sochii siyaasaa gaggeessan irratti raawwatu keessaa isa tokkodha jechuun ibse. Paartii warraaqsaa uummattoota Itoophiyaa dabaluun gochoonni akkanaa paartiin biyya bulchuu fi qondaaltonni mootummaa halkanii fi guyyaa filannoo baranaa bilisa haqa qabeessaa fi diimokiraatawaa ta'uu isaa himanus dhugaan jiru faallaa ta'uu agarsiisaa jireera. Aduu bona hagaa arfaasaa Finfinneetti bahuu mala jedhee ilaalchisee dhaabbanni ragaa haala qilleensaa akeekkachiisa kenne. Dhaabbanni ragaa haala qilleensaa Itoophiyaa waqtii bonaa fi arfaasaa magaalaa Finfinneetti haalli qilleensaa ho'a olaanaa waan mudatuuf dhibee gogaa fi kan biroo fiduu waan maluuf hawaasni of eeggannoo akka taasisu akeekkachiise. Inistituutichi yeroo gogiinsa kanatti rooba idilee fi isa roobu mala jedhe. Ta'us akka kanaan durii weerarri dhibee busaa hin jiraatus jedheera. Akka ragaa haala qilleensaa dhaabbatichaatti magaalattiin baatii Gurraandhala irraa kaasee hanga caamsaatti roobni akka jiraatus eereera. Haa ta'u malee ji'oota kanneen keessatti ho'i magaalichaa kan idilee caalaa akka ol ka'us gabaafameera. Oduu xumuraaf qabanneen
Suudaan kibbaa waraana waliinii Suudaan keessatti hirmaachaa jiraachuun gabaafame. Finfinnee gurraandhala 11/2026 humni waraanaa Suudaan dhuma baatii muddee bara 2025 keessa kaaba Kordofaan deebisee to'annaa isaa jala galchuu hordofee lammiileen Suudaan kibbaa 10 ol ta'an to'annaa jala oolchuu ibse. Lammiileen Suudaan kibbaa kunneen garee finciltoota Suudaan Rapid Support Forces deeggaruun lola turaniiru jedhame. Gareen RSF ji'oota darban keessatti naannolee Kordofaan daangaa Suudaan kibbaatti dhiyaatan keessaa muraasa to'achuu danda'eera. Mootummaa Suudaan aango'oota Suudaan kibbaa waliin dhimma lammiilee isaanii kan irratti waliin akka mari'atanis ibseera. Humni waraanaa Suudaan dhuma bara 2024 irraa eegalee lammiileen Suudaan kibbaa gareewwan finciltoota Suudaan wajjin nu lolaa jiru jechuun himachaa tureera. Kan dhageeffataa turtan oduu Ardii Miidiyaa Konnekshin irraa isin bira gahaa ture. Ardii Miidiyaa Konnekshin toora Tiiktookii, Yuutuubaa, Feesbuukaa, Teelegiraamii sabiskiraayib laayik gochuun akkasumas yaada keessan koomentii jala nu kaa'uun nu jajjabeessaa. Kan har'aaf jenne kanuma turtii gaarii.